Hai jaalatamtoonni kabajamtoonni maamila kiyyaa taatanii nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii zarraa jirtu galata waaqayyooti. Ani nagaa gootuun qaba waaqayyoof haa galatu. Isinis akka nagaa qabdan abdii Kiristoos irraa nan qabaa. Har'as deebi'ee dhufeen jira. Maal isiniif qabadhee dhufeen jira. Namoonni rifeensi keenya viitaamin C bitannee dibachuullee hin dandeenyuun argannullee viitaaminoota adda addaallee warri jettan akkasumas immoo rifeensa keenya eegamii cannee kaaneetiin zayita akkamiitiin moistiraayizii godhannaa warra jettanii fi isinii qabadhee dhufeen jira. Anammaa yeroo rifeensa koo miiccadhu maal akka itti dibadhu maal akka godhu hunduma isaasin argisiisa. Yaw hanan irraa fooyyee argadhee wanta natti tole jedhee itti amanee ofii koo irraa riizaaltii yookiin bu'aa irraa argadhee har'ammoo isinitti himuuf argisiisuuf dhufeen jira. Dhugaa waan ani itti fayyadamee irraa bu'aa bareedaa argadheeru'a. Galata waaqayyoo. Har'ammoo isinii qabadheen dhufeen jira. Innis maali zayita kaarotii akkamitti akka hojjetannu akkaataa itti hojjetannu akkasumas immoo akkaataa itti fayyadamnus immoo isin argisiisa. Innaa amma gara hojii isaatti isin hin gallan jedha deemneetu akka itti zayita kana hojjennu walumaan na hordofaa isiniin jedha. Itti aansee immoo chaanaalii kiyyaa yoo isinitti tole yaada komentinaa barreessaa. Achumaanis yoo isinitti tole like, share, subscribe godhaa jajjabeessaa isiniin jedha qaaliiwwan koo. Kunoo amma daayirektuma gara hojii isaatti seennaa na gara hojii isaatti galla. Ani kan nun barbaadu kaarotii firee 3 yookiin hamma isinitti tole tokko ta'ee 2 ta'ee 3 ta'ee haga isinitti tole qopheeffachuu dandeessu. Kunoo akkanatti Samboodee kunis nu barbaachisa. Asiin garmalee xixiqqoodha, asiin garmalee gurguddaadha. Kunoo isa kanaatiin daakkachuu dandeessu jechuudha. Isa kanatti akka isinitti toletti haala isinii bareedetti hin hojjetattu. Kunoo amma faqee isin argisiisa. Na hordofaa isinidha. Haala kanaan hunduma isaa haga umaatti akkasitti faqattanii qopheeffattu. Faqee hunduma isaa xumuree jira haala bareedaa ta'eeni. Kunoo kana fakkaata. Akkasittiin xumuramee jira jechuudha. Amma maal nu barbaachisa? Kanneen nu barbaachisanii ana kanatu nu barbaachisa. Gizaaza jechuudha. Gizaazuma kan ta'e yookiin immoo birciqoo kan ta'e waan barbaadan gochuu dandeessu. Garuu birciqoo ta'uu qaba, pilaastikii ta'uu hin qabu. Haala kanaan qopheeffachuu hin dandeessu jechuudha. Anamma kunoo kana qabna jechuudha. Kunoo erga asitti naqadhee qopheeffadheeti hamma barbaachisu. Zayituunii yookiin immoo oliivii ooyilii isa jedhamu. Zayituunii oliivii ooyilii yookiin immoo weeraa zayitii kan jedhamu na barbaachisa. Akkasumas immoo kokonaat ooyilii yoo barbaadan kokonaat ooyiliis itti godhachuu dandeessu. Qibaatima isinitti tole fasaashii kan ta'e jechuudha. Angala'oo jechuudha kan ta'e waan barbaadan itti godhachuu dandeessu. Ammaa fi kokonaat ooyilii hin qabu. Zayituunii yookiin immoo weeraa zayitii ittiin godhadhaa jechuudha.
haga zayitiin isaa irra keessa dhufutti irra keessa kaarotii qopheeffattan sana haga irra darbu jechuudha. Irra darbuu qaba. Maaliif akkuma yeroo ruuza waan tokko hojjennu irra keessa isaa dhufuu qaba. Amma zayitiin irra bahee jira jechuudha. Silaala akkasitti qopheeffa'ee jira. Amma akkatti itti hojjedhu sin argina. Amma bishaan bareechee ho'ifa'ee jira. Bishaan bulluqfachuu qabdu. Isin booda bishaanicha keessaa kaarotii qopheeffattan gadi keessa keessuu jechuudha. Innaa of eeggannoo gochuu qabdu. Maaliif amma gizaaza yookiin immoo birciqqoo isa akkasitti yeroo gootanii garmalee qididdi godhamee isa qadaadamoo ta'e itti qididdi gootaniin qadaadiina. Maaliif fanadda'uu danda'a jechuudha. Birciqqoon tokko ho'i yeroo itti heddummatu hin fanadda'a. So akkasittiin irra kafaffi gootanii suuta ittanii ilaaltu irra keessa yeroo ho'u qabuun dandeessan. Kun baay'ee ho'a waan ta'eef haala kanaan yeroo inni bichichik je'ee baay'ee bishaatee akka ajaa'ibaatti bishaatee kaarotiin isaa fi zayitiin isaa wal fudhatetti irraa cufattanii calalattu jechuudha. Amma isin argisiisa haga bishaatutti na eega. Kunoo amma baay'ee bareedee bilchaatee jira. Seeraan akkasitti isinii bilchaatu qaba. Haga akkasitti isinii bishaanetti faayidaa isiniif hin kennu. Kunoo akkasitti erga bisheeffattanii booddee suuta je'aatii baafadhaa irraa jechuudha. Suuta je'a. Kunoo akkuni baay'ee ho'a garmalee ho'aa jira. Kalas amma ibidda isaa cufii bakka isa booddee suuta je'a beezii yookiin immoo wallashaa'aan suutettanii baafattu jechuudha. Kunoo amma baasee jira. Kalas amma baay'ee ho'a kun haga qorrutti yeroo qorru qodaa barbaaddanitti naqachuu dandeessu jechuudha. Pilaastikiitti calaltamii isas sin argisiisa akka itti calaltan. Amma naa qorree jira. Sirriitti qorree jira. Sila baay'ee quba ture. Kunoo kana na barbaachisa. Gizaaza nutsuu qulqulluu kan ta'e. Innaa hanitti calalan immoo waantuma manaa qabdan yoo kaalsiis ta'e yoo fooxaas ta'e waanuma manaa qabdanii itti godhattu jechuudha. Kunoo amma asirra godhee san booddee dhangalaasaa jechuudha. Toshaati cuunfaa faayidaa qabanni keessaas waan ta'eef. Amma cuunfa'ee jira. Biqilee qeesnitti deebi'a. Haala kana fakkaatu bareecha'ee zayita qopheeffa'eera. Meeshaan ani itti naqadhu immoo kunoo yoosii kana haga na gaheetti qopheeffadhaa jechuudha. Na hordofaa isiniin jedha. Itti naqadhee isin argisiisa. Itti naqadhee ka'eera. Xiqqoo tokko malee hin hafne. Ishee kana bichaa irraa hafee ishee hafte kanammoo kanatti naqadhaa jechuudha. Fakkaata amma lamaan isaatti naqadhee jira. Akkasittiin haala kanaan hojjeta'ee jira. Diba'ees immoo isin argisiisa. Yeroon diba'us immoo hin argitu.
akkamitti akka itti fayyadamus nan isin argisiisa. Na hordofaan isiniin jedha. Kunoo amma deebi'ee dhufee jira. Zayita kiyyaa hojjetadhee bareechadhee dhufee jira. Amma akkamitti akka dibadhu isinitti argisiisa. Amma ani rifeensa kiyyaa reefu miiceen ka'a. Gogee baay'ee gogeera zayititti dibnee baay'ee goggogee waan jiruuf jecha itti dibadhee isin argisiisa. Amma kutuu baay'ee goggogee jira. Innaa amma gara hojii isaatti gallaa. Daariktuma isiniin jedha. Na hordofaa warri isinitti tole immoo hadaraa keessanii like, share, subscribe akka hin daganne isiniin jedha. Ani yeroo hundumaa rifeensa kiyyaa bakka 4tti natti tola. Kunoo haala kanaan akkasitti bakka 4tti hirmaanna. Amma yeroo miicee ani baay'ee filee bareechee jira. Filaa nan barbaachisu amma jechuudha. Filee jira. Yaw hanga tokko filadheera. Gogaadha waan ta'eef baay'ee na dhukkubaa silaa ala tuulu bishaan otoo qabuuti itti fayyadamuun qaba ture. Zayitii kiyya immoo akkuma sila viidiyoo irratti isinitti argisiisee kuni guute jennaani kunoo kanatti itti naqadhe. Kuni yeroo itti godhu yeroo kun waan bakaafa qaba yookiin immoo akka ergishinii kan itti gadhiisu qaba kuni. Garuu ishi je'ee seeraan nama hin baafu namatti hin tolu mummucucaata kunis waan ta'eef kunoo kanatti naqadheen jira. Naasa kanaaf kunoo kanatti fayyadama. Inni kun akka ajaa'ibaatti rifeensa keenyatti nu gasha. Innaa kanaaf amma dibadhee isin argisiisa. Baay'ee namatti tola. Dhugaa waaqaan siniin caala itti fayyadamee jira. Kanaan duras itti fayyadamee egaa yaaleetii kan ani amma sinitti argisiisuu dhufe. Akkasitti seeraan toshitaniitiin moistiraayizii gootanii masaajii gochuu qabdu. Rifeensa keenya kan balleessu gogiinsa. Yeroo hedduu rifeensi keenya yeroo goggogu baay'ee miidhama, baay'een caccaba. Innaa asmaanis immoo yoo kana qabaattanii kana masaajii gochuu dandeessu. Yoo hin qabaannes immoo bakka harka keessanii masaajii qibaatee irra caalaa kan nu fayyadu masaajiidha. Yoo masaajii ta'ee fi zayitii yoo ho'aa ta'e ammanii tooni ammaree waan inni jedhuuf jecha zayitiin isaa ho'aa xuruu rifeensa keenya itti nu galaa jechuudha. Kun akka ijaarraa toshaatii masaajii. Akkasitti bareechitanii masaajii gootanii harka keessanitti. Zayita isaa immoo egaa harka keessanitti gootanii booddee kun akkasitti toshaatiin haga qarqara isaatti jechuudha. Kun qarqara isaallee
akka nu jalaa hin caccabneef kunoo amma akkasitti warri dhahattanii galgala akkasitti dhooftanii bultanii boru ganama ofuma isaa irraa bada. Na yeroo hundumaa rifeensa keessanii dhahaa rafaa. Haga dhooftanii hin rafiina. Hojiirra ooltanii dadhabdanii raftanii akkanumatti hin rafiina. Rifeensa keessa yeroo hundumaa akkasinitti toletti dhahadhaa rafaa. Isa akkuma garmalee bareedaa ta'uun taane akkuma isinitti toletti bakka afuritti bakka lamatti hirtanii akkasinitti tole ahachuu dandeessu. Na badaasi rifeensa dhahaa kana hin beeku. Kunoo akkasitti dhahadhee jira. Badaadhaan naannarraan bareedu yaa'u. Na laala. Na akkuma isa sanaatti ammas itti fufneetuma kanallee akkanuma goona. Kana zayita kootti godhee akkuma isa sanaatti. Irra caalaa rifeensi keessan qarqarrisaa akka goguu hin qabne abadeen yoo gogee hin caccaba. Akkuma daakuu isinitti hin beeksisu. Yeroo filtan yeroo shaaworii galtanii inni caccabu isin hin beektanii. Otoo hin beekiin kan rifeensa keenyatti gaggabaabina fidu, gabaabina rifeensa keenyatti fidu yookiin immoo akkasumas rifeensi keenya akka nuun sirranne godhu caccabaa rifeensaati. Rifeensumti caccabu baay'ee gaarii miti. Na yoo dhahattis hin bareedu, yoo filattis hin bareedu. Bakka baay'ee namatti hin tolu. Na kunoo sila filachuu baay'ee na dhukkubaa waan goggogee fi kunoo akka ajaa'ibaatti naa filama. Lislis jedhee jechuudha. Keessumaa immoo zayitii kun immoo akka gaariitti nama wanti godha. Na harka keessanitti akkanatti buusaa. Akkuma nuti nyaata barbaannu, kunuunsa barbaannu akkanuma innillee rifeensi keenyillee jechuudha. Amma egaa akkasitti moisturaayizii maasaajii gooneetiin akkuma isa silaatti jechuudha. Hin ahannasa kanas. Amma qarqara isheetti dhahaa. Maaliifii akka zayitii keessan wajjinii wal nyaatee boru yeroo filtan bisbiscee isinii bareedutti haga qarqara isaatti. Maaliifii keessa galuu qaba. Zayitiin irruma keessa isaatuun taane buqqee keenya keessallee galuu qaba. Rifeensa keenya immoo jalqaba hanga fiixasaatti maasaajii ta'ee qabu. Kitanii kunoo amma asirraan fixee jira. Baagii asiin qofaadhaa. Isas amma xumuree isin argina. Kunoo isa kanas haala kanaan
akkas gootanii haga dhuma isaatti jechuudha. Badee kanaan harka keessanis masaajii yoo gootan natti tolaani. Akka keessa sinii galutti bareechaati. Na harka keessanitti akkasitti buustu. Akkasitti rifeensi keenya lus jedhee akkatti namatti tolu. Waaw. Suutuma jedha akkasuma godha. Kunuunsa barbaada durbooche. Haadha shurrubbaa ta'uu yoo barbaanne obsa qabaachuu, kunuunsa godhachuu qabna. Hirriba keenya irraa kunnee na nuffineen dhiisnu. Nuffinee si'a takkaa si'a lamaa si'a sadii kanaan dhiisna toon taane irra deddeebinee wanta yaallu yoo yaalle innuu milkaaha. Kunoo haala kanaan qaatatu muree jira. Narraan bareedu mataa dhabu. Sirraa bareedaa jedha. Like, share, subscribe godha. Araftuu yoo isinitti tole. Yoo immoo isinitti hin tolle ta'e immoo dislike godha. Alaas. Ummate. Na kun akkanatti bareedee jira har'a akka ajaa'ibaatti akka ajaa'iba. Madaamii koon argi. Akkanatti akka ba'anii bareedee kanatu agarteetu naa dhumate. Kun akkanatti bareedee akka ajaa'ibaatti. Kunoo kana isaa keessa immoo akkana godha. Naa kana fakkaata durbooche. Na lafa nagaanaa oolaa gooftaan kosii wajjinaa ta'u. Maasila.